Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam dhaggeeffattoota jabaattuu jirtu. Arraan tanaas kunoo aappii bareedduu ta'a gurra qabee isinii fiduu dandeetiin jira. Aappiin kun tanaan dura dalagaa ture mobaayilii irratti dalagaa ture. Zeenii irratti illee xiqqoo dalagaa ture garuu sawaa irratti hin dalagu. Har'a immoo baga gammaddan isii sawaa irratti isinii dalayduun qabadhee isinii dhufe. Baga gammaddan. Anillee baay'ee kanatti tole. Ifee xiyyaafuu isa kanaan fayyadamaa jira jechuudha. Amma irraa dhaabeen isin garsiise. Baay'ee kanatti tole matuma xiyyaafuu. Takkaa aappiin akkas dalagu hin jiru. Isa kanaaf aappiin kun baay'ee bareedaadha. Baay'ee takka namatti tola. Karaa barumsa isaattiin ce'uun duratti akkuma waliin beeynu yuutuuba keenya akkuma nama aarifatti sabskiraayib laayik sheer godhuu hin dagatinaadha. Amma kallattiidhaan karaa barumsa keenya aappichi isa kana yoo isinitti argama ta'e aappichi isa kana aappichi isa kanaa jechuudha. Akkas goona nafaana bu'a irra gadhooyita sawaa irratti akka ajaa'iba dalaga akka ajaa'iba dhuftee as tuyxa bakka kana tuyxa isa gubbarraa kana giseenif tuyxe duwwaa tokko irrattis ni dalaga akka ajaa'iba dalaga. Asiin dhuftee duwwaa lama gootus ni dalaga. Garuu immoo kaninaan haalaan naaf dalage matuma xiyyaafuu sawaadhaan keessaa qaba. Osoo niif hin kijibaan taane aappii isii sirri dalaguun qabadhee isinii dhufaan. Aappiin dalee qabadhee isinii dhufu. Isa gubbaratti duwwaa tokkorra keessaa jechuudha. Lamada deebitee kallattiin dhufta. Isa jalaa kana tuyxa. Asirra gadhooyita jechuudha. Asirra gadhooyita. As keessa sawaan ni jira. Sawaa firii, sawaa sitiisii firii ni jira. Baay'ee jira. Baay'eetu jira. Shuf hoggoonni fi singas barbaade kallattiidhaan somma isiniin oofuun taane fiddee asirra dhooyita. Sitiisii firii dhibba kajee diddiimtuu qabu kana asirra gadhaawatta. Akka ajaa'iba na hordofaa. Aappichi hin dalaguu jechuun duratti qaceellotti na hordofaa. Hanqa akiratti. Dhuftee maantana oofii ka jiru kana asiin bakka kana dhuftee on goota. Na wajjin hordofaa. Akkana kun oola. Akka ajaa'ibatti naaf dalagaa jira jechuudha. As laala. Akka ajaa'ibatti dalagaa jira. Akka ajaa'ibatti dalagaa jira. Laaluu dandeessa. Hisaabu jira waan ta'eef dalagaa jira jechuudha. Lakkaawaa jira kunoo. Connecting jee lakkaawaa jira. Akka ajaa'ibatti dalagaa jira. Kunoola. Aappii hin dalayne isinii qabadhee hin dhufu abadan. Aappii hin dalayne isinii qabadhee hin dhufu. Isa kanaaf yuutuuba keenya kana maarifatti sabskiraayib godhuun dagatinaadha. Akka ajaa'iba gabbuufadhaa irraa fayyadama. Mobaayilillee ni dalaga. Mobaayilillee bakka irratti dalagu isiniin garsiisa. Mobaayilillee ni dalaga. Oof goona maanta dhufnee oof goona. Akkuma jalqabarra dhoynee dhooynaa mobaayilii lammaffaa kanarra dhooyita. Lamada deebitee isa gajjalaa kanarratti bakka sawaa isii jiru kana gadhaawatta. Olooftaa. Daqiiqa. Mobaayilii irratti akka ajaa'ibatti dalaga.
Shuf mobaayilii firii waanii kanarra dalagaa jechuu. Mobaayilii firii waanii akkana akka ajaa'iba dalagaa jechuu. Appilikeeshina hin dalayne qabadde hin dhufu abadan. Isa kanarra gadhooyita. Mobaayilii keessaan qabuu mobaayilii irratti akka inni dalagu akka ajaa'ibattiin arkee ni dalaga. Ni dalagaa garuu immoo kan keessaa qabu sawaadha. Kanaafi inshaAllah aga appii biraatii walitti deebinutti nagaan naaf tura.